Hayyee akkam jirtu daawwattoota koo anna gaakkooti galataa waaqaa irra immoo wantoota yeroo kana namoota baay'ee rakkisaa jiran isiniif qabadhee dhiyaadhee akkuma mata duree irratti isiniif ibsuu yaale yeroo kanatti feesbuukiin namoota baay'ee jala hatamaa jira. Isa sanaa fi meetodii salphaa ittiin feesbuukiin keessan akka hin hatamne gochuu dandeessan viidiyoodhaan kun amma isiniif qopheessee jira. Hanga dhumaatti osoo irra hin daddabarsin amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Amma kan itti fufunnu ta'a jechuudha. Hayyee F-laayitii keessan erga bantanii booddee Facebook laayitii keessan erga bantanii booddee mallattoo sadii kan arga gootanii booddee seetingii keessan jala seentu jechuudha. Seetingii erga seentanii booddee kunoo wantoota kanatu jira. Personal account, password security, password and security kan gootu. Password and security erga gootanii booddee kunoo as jala waan tokkotu jira. As jala kunoo ishee kana gootu. Use two-factor authentication. Use two-factor authentication gaafa gootan kunoo haala kanatu jira. Haala kanaan gaafa isin dhufu use two-factor keessan erga bantanii booddee haala kanaan ankoo amma banamee jira. Onii ta'ee jira jechuudha. Use two-factor kan kiyyaa banamee jira. Isinis as jala galtanii as kana gootu. Gaafa kana paaswordii keessanii akka gashitanii isin gaafata jechuudha. Paaswordii keessan asirratti gashitanii hin dabartu jechuudha. Ergasii booddee onii isinii ta'a. Karaa kan biraa namoonni wantoota kan biraa akka isinitti taagii hin goone waan isin hin barbaanne taagii akka isinitti hin goone yoo barbaadan profile and tagging gootu. Profile and tagging jalatti jalqabarra kan jiru maal jedha? Who can post your profile? Profile keessan jalatti namni post gochuu danda'u eenyudha? Isa kanaafi only mirra godhattu jechuudha isin. Kan namni kan biraan post isin jalatti hin gooneef jechuudha. Kan lamaffaarra jiru who can see what other post on your profile? Erga post ta'e garuu namni kan biraan namni hundumtuu akka argu yoo barbaadan wantoota gochuu dandeessu. Everyone ankoo erga post ta'e booddee argamu waan ta'eef everyone godhee jira. Isinis haala kanaan kan isiniif ta'u keessaa filattu jechuudha. Ammas kunoo gajjalaatti who can see post your tagged in your profile? Postii isin jalatti tag ta'e kan argu eenyudha jechaa jira. Amma kan koo everyone irra jira. Everyone jechuun namoota hundumaa akka qaqqabu jechuudha. Maaliif jalqaba kan naaf hin taane approve hin godhu jechuudha. Hin dabarsu waan ta'eef kan darbee akka darbuuf kun filannoo koodha. Isinis filannoo keessan gochuu dandeessu jechuudha. Hayyee kanumadha. Kunoo as jalas ilaaluu dandeessu. Okay. Review post you tagged in before the post appeared on your profile. Namni tokko taag isinitti godhee gaafa wanta tokko gadhiisu wantichi yoo hin barbaadan ta'e akka dhufee isiniif galu jalqaba notification isinii galee ergasii akka approve gootanii kan ittiin gochuu dandeessanidha jechuudha. Banuus dandeessu. Kun filannoo keessanidha jechuudha. Daawwattoota koo akkaataa ittiin ofirraa eeguu dandeessanidha. Amma ta'e jechuudha. Dirqama kan isin gochuu qabdan use two step verification fayyadamuu qabdu jechuudha. Kunoo password and security gootanii achi use two factor authentication wayim two step sana fayyadamuu qabdu jechuudha daawwattoota koo. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Akka namoota kan biraa qaqqabuuf share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti bye bye.